Taham. Gama biraatiin ammaas jechuudha masjiidni magaalaa Finfinnee keessatti diigamee ture akka dhiifamee ijaaramee maddeen keenya nuuf gabaasanitti jiranii kun egaa kan ta'e amajjii 29 bara 2019 egaa waa'ee kanaa ilaalchisee kan tolloon maal jetti kan waa'ee kanaa akka ta'utti simbiraan geenya. Amajjii 29 bara 2019 masjiidni Umar kan magaalaa Finfinnee naannoo Boolee Aanaa Arraabsaatti argamu waggaa tokko ol hawaasa muslimaa naannoo san jiraatuuf tajaajila kennaa kan ture ta'uu kaartaa fi pilaaniin masjidichaa mootummaa federaalaa irraa akka kennamuuf gaafatame beellama eeggataa ture. Haa ta'u malee haala adeemsa seeraa cabseen guyyaa dheengaddaa xalayaa bulchiinsaa irraa barreeffameen diigameeti jira. Kun hawaasa muslimaa kan mufachiisee hoggaa ta'uu guyyaa kaleessaa kantiibaa magaalaa Finfinnee obbo Takkalaa Umaa dabalatee koreen formaataa barbaaddu hawaasa muslimaa fi qondaaltonni mootummaa iddoo masjidni irraa diigametti argamuun daawwataniiti jiran. Haaluma kanaan tarkaanfiin fudhatame seeraan ala ta'uu ibsuun idduma sanitti masjidichi akka deefamee ijaaramu kan ajajame ta'uu gabaafameeti jira. Gama biraatiin ammaas Itoophiyaanonni Yemen Sana'aa waggoota baay'ee biyya baqaa keessa jiran 168 kaleessa gara biyya isaanii deebi'uun beekameeti jira. Kanas gaa bal'inaa tulluun mallatee kan waa'ee kanaatis mee akka ta'anutti isin biraan geenya. Lammiileen Itoophiyaa Yemen Sana'aatti waggoota baay'ee biyya baqaa keessa jiraatan 168 kaleessa gara biyya isaanii deebi'aniiti jiran. Kan kaleessa deebi'an 168 malee guyyaa arrantanaatis Itoophiyaanonni 221 gara biyya isaanii deebi'uuf qophiirra jiraachuu ministeerri dhimma alaa beeksiseeti jira. Torbee dabree keessa Itoophiyaanonni Saawudii Arabiyaatti hidhaarra turan 368 gara biyya isaanii deebi'uun isaanii ni yaadatama. Jilli ministeera dhimma alaa Dr. Warqinee Gabayyootiin durfamuu walgahii koomishinii ministeerota Itiyoo Jabuutii irratti hirmaachuuf gara Jabuutii imaleetii jira. Walgahiileen akka eegalamtee maddeen garagaraa gabaasaniiti jiranii. Jilli ministeera dhimma alaa Dr. Warqinee Gabayyoon durfamuu walgahii koomishinii ministeerota Itiyoo Jabuutii irratti hirmaachuuf gara Jabuutii imaleetii ture kaleessa. Walgahiin waloo koomishinii ministeerotaa kun si'a 15ffaaf kan gaggeeffamu hoggaa ta'u jilichaan ministeeronni fi hoggonoonni ol aanoon 10 ol irratti hirmaataniiti jiran. Hariiroon biyyoota lamaanii gama hundaan cimee akka ta'e ministeerri dhimma alaa federaalaa beeksiseeti jira. Marii koomishinii waloo kanaanis daldala geejjibaa buufata bu'uuraalee misoomaa barnoota fayyaa gumurukaa fi daldala irratti xiyyeeffachuun ni mari'atama jaameetii eegama. Akkasuma ammas gama biraatiin tulluun maal jetti kan nu ga'e keessaa gama biraatiin araarri mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo dafee akka milkaa'uuf hojjetamaa jira jaan bakka buutonni koree araarsituudha. Mee waa'ee kanaatis kan waa'ee adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa walitti isaanii fi akkasuma koreen araarsituu ibsa isaan kannan miidiyaaleedhaaf akka ta'anitti isin biraan geenya. Araarri mootummaa fi ABO dafee akka milkaa'uuf hojjetamaa jira jaan bakka buutonni koree araarsituu fi xabeessaa isaatiif qaamni lamaanuu tumsaa jiraachuu koreen araarsituu beeksiseeti jira. Koricha bakka bu'uun obbo Johaar Mahmadii fi obbo Baqqalaa Garbaa Galeessa galgala magaalaa Finfinnee galma giddugala aadaa Oromootti miidiyaaleedhaaf ibsa laataniiti jiran. Araarri eegalamee dafee fiixa akka ba'uuf koreen araarsituu mootummaa fi adda bilisummaa Oromoo waliin qindoominaan hojjechaa jirraas jaaniiti jiran. Guyyaa muraasa keessatti koree dhaabbatee iddoo simannaa woboof qophaa'e ni daawwatama jaameeti jira. Simannaadhaaf buufata 8 qophaa'aniiti jiran. Gama lamaaniinuu komiin jiraatus labsii gumii abbootii gadaa kabajuun barbaachisaa ta'uudhaas ibsaniiti jiran. Egaa daawwattoota keenya gaa kabajamoo fi jaallatamoo gaa kan
hundi keessanuu iddoolee garaagaraarraa iddoo hojii kan jirtanis tahee akkasuma kan karaa deemaan dhageeffachaa jirtan yookiin hordofaa jirtan kallattiidhaan kan gaa biyya keessaas tahee biyyoota alaatis tahee hanga ammaantana sa'aatan gaa keessaafuu sa'aan tuni sa'a waaree boodaa hanga sheekilchee ciqilfatee nu hordofaa jirus tahee gaa akkuma walii galattu gaa sagantaa tulluun maal jetti iddoolee garaagaraarraa warroottan nu hordofaa jirtan miidiyaa keessan miidiyaa mooraafuu warroottan kallattiidhaan nu hordofaa jirtan gaa tulluun maal jetti arraaf qabnu hammanuma gaa nutis haga takka gaa wantoonni walitti coccorree gaa haga dandeenye gaa isin biraan geenye hammanuma ammas gaa odeeffannoo gayaa odeeffannoo qulqulluu kan tulluun maal jetti walitti coccorree hamma isin biraan geenyutti gaa hanga tulluun maal jetti kan biraatii walitti janutti hanga ammaatti kana si wajjin ture ana bayaan abdu jalidi hanga yeroo biraa walitti janutti wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.